Hayise hayise warri looni simbare dejiruuni. Isam Show. Ashama daawwattoota Isam Show keessummaa guddaa waliin deebineetiin injirraa torbee kanaan ammootu akkuma seensa irratti dhagahaa turtan artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa akkasumas ammootu qabsaa'aa mirga namummaa artist Hashim Tufaaliyyi waliin turtii miidhagaa taasisuudhaaf istiidiyootti affeerree jira. Isam Show yeroo hundaa namoota miidiyaa irraa nu jalaa fagaatan kaleessa aartii keessatti gumaacha ol aanaa taasisan fidee isiniin wal qunnamsiisa. Har'as artistii guddaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya jaalalaa fi kabajaan guutame turtii gaarii. Isam Show. Artist Hashim Tufaaliyyi baga nagaan dhuftan. Isinillee baga nagaan nu eeydanii. Artist Hashim Aliyyi miidiyaa irraa eegabaddanii ka yeroo dheeraa ta'eera. Mee gara duubatti haa deebinuti ijoollummaa keessan nu yaadachiisaa. Mee ijoollummaa keessan akkamitti dabarsitan jalqaba? Ijoollummaa kiyyaa akkuma ilma Oromoo tokko ka ati ilma qotee bulaati ilma baadiyyatti dhaladhe haala wayiitu na mudate malee ani nama yoo sanillee barumsa toppii ture ijoollee waliin baranne hin jiranii amma odoo gaafattanii ani rakkoo wayiititu faamilii keenya warra bosona seenanii nama 17tu bosona seenee du'e bosonatti seenanii ajjeefamanii bakka laawwatoo jiranii yoo dargiidha ani sababuma saniini gaafa wayyaaniin baddu waraana adda bilisummaa Oromootitti makamee akkasitti gara qabsootitti garana dhufe. Mee aartii yeroo itti jalqabdan ni yaadattu adda bilisummaa Oromoo keessa eega seentan booda moo mee akkamii? Ani aartii ka itti jalqabe ani waraana adda bilisummaa Oromoo waliin arbaa guguu kana keessa ture. Achumatti baaroo jedhaa ture. Baaroo kana akka ajaa'ibaatti jedha dur yoo xiqqaa. Kennama baaroo lafa abbaa kiyyaa gaaxee ka jedhamutu jira. Kamuuda sheekana Hussein itti muudan ani baaroo achi ati maali sirbine jennaan walaloo ani uumamumaan amma yoo barbaachisaa ta'e qaama kee kana akka dhaabataaf kee kana walaloo dhuma akkana sila barreessuu danda'a kun kennaa rabbiiti. Kanaaf ani akka sirbuu danda'u oduma baaroo jedhu of argee achi sirba waraana adda bilisummaa Oromoo addaan facaanaani akkatti biyya keessa jiraatuun rakkisaadha ka yoo waraanni faca'usan achi dhufee Awisoo Finfinnee Haaji Biiftuu nama jedhamu baandii bilisummaa na sirba aadaa Arsii akka sirbu kaasettii nama 11 ka Umar Gegeerree jedhu sanfa irra jiran ani kaasettii sanirra carraan arganne baandii bilisummaa keessatti sirba aadaa Arsii namni sirbu ana akkasitti ani gara Hawwisoo. Baandii bilisummaa keessatti yeroo itti seentan ni yaadattanii bara? 95 ta'e. Waggoota meeqa turtan? Baandii san keessaa aga dheeraa nu hin turre usuu addaan nu facaasan. Addaan facaasan. Bisaan duunaan wanni hundi addumaan facaane. San dura baandii bilisummaa sirbaatuma turre rakkoo gurguddaa ture yoo sanii yoo ati anyhow maccaaftuu lama irratti illee sirbaa turre ka maccaaftuu lama bakkee namni Oromoon itti wal argee waa wal dadammaysu waa wal ijaaru gaaf tokko sir organ gaafa carraa argatte dhattee achirratti mul'atta waan akkasii keessa turre yeroon suni waa laafaa jedhamu miti nama moonuma keessaa ibaluun ajjeesa dhabamee malee bakka inni bu'ee amma mucaa sirbana jalaa qabde Muktaar Usmaan jalaa qabde qurqurjeessin boo jalaa qabde bashaa jedhanii bakka isiin buute hin argine dhabamee malee miidiyaan wayii jiraatee miidiyaa irratti hin baaftu dhabamee malee wanni itti gootu gaazixaan urjii irratti waa baasanii gaazixaan urjii illee cufame hojjettoota gaazixaa urjii gara mana hidhaa buuranii eebbisaan hin du'e akkasitti Hawwisoo addaan facaasanii akkasitti yeroo eebbisaa addunyaa du'e sanitti baandii san keessa waliin baandii san keessa jira barbaachisaa yoo ta'e waan eebbisaa waan tokko wanna uumama irratti ani irraanfanne ilfinesh qannoo afincoo barrii bakka jedhamu jiraatti. Finne achirratti afincoo barrii jiraatti yoo achi dhaqneetiin hin jedhu isiin hin bahin jedhaniin baqqalaan fa'a gaarumaan fa'a guddataan fa'a hin bahin jedhaniin anaa birraa tuulammaa kabbadee hirphuush itti kan deemee barbaadaa oole. Ilfinesh boottee maraatti ati hin bahin si beekanii ati jedhanii isii qabanii achi reeffi galma Miniliktti argamee
waan akkasiitti sanii yaadadha jechuudha gaafa isa ajjeesanii Oromoon guutuutti ka Finfinnee jiru socho'ee sanii waan san yaadadha jechuudha. Mee egaa baandii bilisummaan gargar faca'ee booda sin battalumatti biyyaa baatan immoo biyya keessa turree baandii wayiillee dhaabbanneeti Ilfinesh Qannoo Umarii namoota muraasaatiin socho'uu hin dandeenye haalli hundiin jijjiirame gurbaan dura orgaanistii kenna ture roobaa dhaabaallee innillee bisaan ajjeefamnaaniin sirba waliigala sirba Oromoo koo hojjette Murgeetaa roobaa dhaabaa innillee hojjechuu hin didee haalli hammaachaa dhufee kaasettiin hin orgamee akkasitti addaan facaane jechuudha. Akkasitti namni eega facaatan booda biyyaa baatan bara kam biyyaa baatan 2000 bahee jarri kuwwannoo afoo deemanii namni 2000 jobba just weellisoota nama lama sadii malee akkuma jirtu weellisoonni hidhaa fi dararaan hammaan namni biyyarraa baqate. Turtii waggaa 25 booda gara Itoophiyaa ka deebi'e. Ani durallee dhufee asuma keessa amma gara aartii ka deebi'e. Aartii kanallee ka deebinee amma laali sirbi keenya kun sirba jedhamalee dhaamsa. Dhaamsa. Abbaan of hin jaju amma YouTube irra jira namni haga kiyya wayyaan illee waa jedhe namni OPDO illee waa jedhe hin jiru. YouTube irra jira geerarsi lachuu saniifuu dhorgamee mana muuziqaa ambaasal turaamsee manni muuziqaa Harraambeedha Shaashamanni ittiin cufame. Mana muuziqaa Nagaarit ka jedhu dirrata ittiin cufame. Ofii naaraamsaa jedhee namicha kenne la Oromiyaa edunnaa habeet baluun hin jiran yeroo sanitti mee dakas irratti bal'inaan itti dhufnaa akkaataa sirboota itti hojjetaa turtan sirbi yeroo jalqabaaf hojjettan yookaan immoo sirba uummata waliin itti wal bartan ni yaadattu? Sirba Hayyisee jedhu karee fiisan. Mee sagaleedhaan irra Hayyisee warri loonii simbaree jiruuni Hayyisee warri loonii simbaree jiruuni. Isaaf Show. Albama meeqa hojjettanii jirtan? Albama dhuunfaa kiyyaa ka hojjedhe san malee CD tokko Qaasim Barroo waliin hojjanne CD'n sunillee yeroo kiliippiin hojjetamuu jalqabee innillee biyya keessa seennee alatti waa gurgurame malee. Booda albama egaa hojjettanii booda akka biyyaa baatan? Aga biyyaa baay'illee 2016 illee teennaa Finfinneen teennaa iyya dabarse ka Oromoon kennaa ka jedhu kanada hojjedhe gallakkisee jira innillee YouTube gubbaa jira. Achumatti hojjettanii immoo gara biyyaa deebitanii? Lakkechitti yoo san biyya dhufuu hin dandeenyu yoo qeerroo qabsoon finiinte san achi yoo sanii dhufuu hin dandeenyu yoo san. Sirba kana achumatti hojjettan jechuudha. Imala waggaa dheeraa booda sirba uummataatti walitti itti deebitan jechuudha. Artiist Barroo waliin isa waan baay'ee wajjin yeroo baay'ee waliin yaadachiisame. Isa biyya aartii keessatti haayiskuulillee waliin baranne ijoollummaa irraa Finfinnee illee waliin turre biyya baqaallee waliin turre. Biyya baqaallee waliin turtanii? Biyya baqaallee waliin turre. Akka saniifuu sirballee waliin hojjanne CD'n sun hin gurguramne inni yaa CD sanii yoo carraa argade irra deebinee hojjechuun kennan oolu yoo rabbi jedhe. CD'n sun yeroo sanitti hin gurguramne uummata bira hin geenye jechuudha keessa. Mee reefillee naa kaastanii turtanii artiist Jeneraal Umar Suleemaan waliidhaan sirboota hojjettanis qabdanii qabsoo keessattis imala dheeraa waliin deemtaniitti niin jirtanii yeroo isin gara aartiitti dhuftanillee namoota gumaacha guddaa isiniif taasisaa jiran keessa isaan akka ta'an ibsitanii jirtanii mee artiist Umar Suleemaan waliin hojiiwwan hojjettan dubatti deebinee haa yaadannu waa'ee isaanis. Ilaali inni nama beekamaadha nama akka jabaa beekamaati itti amalumaan itti kalaa'ee innillee amalumaan akkasii ofinna kaleessee isaaf Ilfinesh qabno especially rakkootu turee rakkoo sanamma ibsuunlee barbaachisaa miti wanna tokko informationii waan biyya keessa jiru itti himaa ture inni hagana hunda ulii gadillee bakka hunda naqu ani Finfinnee kana lukaan keessa hulluuqaa ture akkasumatti walitti kaloofne sirba kiyyallee walaloollee naalaalee sirbi eega hojjetames mana muuziqaa ambaasalnaa dubbisee chaappaa ofii naa kenne maasterii hojjadhee eenyuunarraa haa bitu umarillee akkasuma ofii magaalarra oolche namni gargaaree
anillee suma hordofe ilfnesh qannollee wanna akkasii goote saniin ani sirba kana hojjadhee jennaaniin eenyuunarraa habitu nama si maxxansu yoon argatin rakkisa achi nama maxxansaa san anufuma maxxansee chaappaa umariin dha'ee mana muuziqaa ambaasal walumaan finne namicha fiqaaduu waareetiin na magaalarra oolchi jedheeni sirbi akkasitti magaalarra na ooli jechuu Umar Suleymaan tu na gargaare agana waliin kanuuf na Umar Suleymaan waggoota dheeraan booda gaa yeroo sanitti carraa viidiyoo kilipii hojjechuullee hin argattan na fakkaata baay'inaan sirboonni keessan sirboota qabsoo sirboota uummata kakaasan waan ta'eef carraallee miidiyaa argachuu waan dandeessanitti hin fakkaatu garuu imala yeroo dheeraan booda kilipii ajaa'ibaa lakki lakkaa jedhu Vision Entertainment irratti gadhiisuudhaaf beeksisa jalqabdanii jirtanii mee sagaleedhaan irraa haa yaadannu guyyaa wal fakkaataa sirrii amma yalaali carraa arganneeti kilipii hojjadhee jira kuni walumaa galatti ergaa Oromoof dabarsa sirbaa miti kuni ergaadha nuti naannoo fi siyaasa wal qoonnaa nuti naannoodha siyaasa wal qoonnaa diinii nu nyaachuu barooda ma waliin gallee Oromoo wayyoo hin gaabbina sabni gidduutti rakkatee koromite na wal nyaaraa diina duuka deemtee ofii wal ajjeesaa bu'aan ati fiddu hin jiru maaliif waan tokko jechuu barbaada gaafa waraanni adda bilisummaa Oromoo biyya kana seenu yoo waraanni adda bilisummaa Oromootiif waraanni jaarraa abbaa gadaa ka waaqoo guutuu wal dhawwayyaaneen calliftee ilaalti. Haajarri wal haaffessitu jechaan beektan wal dadhabsiitu eeddee sanii achitti fakkeenya sii fuudha. Shirka bakka jedhamutti waraanni adda bilisummaa Oromootiif waraanni jaarraa abbaa gadaa wal haleelaa oolee achi ka'anii karaa saguree karaa boqojjii kana keessa bayanii dhufanii nama beekamaa Oromoon qabdu guutaa urgaayaa akka jedhamu saguretti ajjeefte wayyaane sababa kanaati sababa Oromoon ofii yoo wal jarri yoo san maal godhan haa waraanni adda bilisummaa Oromootiif jaarraa abbaa gadaa wal haaffessee daaraa wal godhu eeganii yoo jarri wal dadhabsiifte sanii achi itti ka'anii abaa'oo fi uummata Oromoo akka jiru achi dhabamsiisan Oromoon ofii wal ajjeesee bu'aan inni fidu hin jiru. Furmaanni jiru maali kaasettii kiyya sirba kiyya geerarsa talleekaa tokkoomu. Rakkoon jiru maali wal dhagahuu dhabu. Yoo Oromoon rabbiif wal malee Oromoon homaa hin qabu. Diinarra goree diina kana waliin Oromoo kana cabsee biyya kanaa bu'aa fiduun hin ta'a. Ergaan keessan inni guddaan tokkummaa haa jabeessinu. Tokkummaa haa jabeessinu. Tokkummaa mateen haa jabeessinu malee diina waliin hiriiree tokkummaa Oromoo hin jabeessinaa ka jedhu kun natti fakkaata. Lakki lakkaan gaa beeksisni baheetiin hin jira. Sirboonni biraas kiliippiidhaan hojjetaman hin jiranii. Sirbi amma kan Sirba meeqa hojjetta? Ani amma sirba lama hojjadhee geerarsaa fi lakki lakkaa. Daawwattoota Isaam Show waggoota dheeraadhaan booda gara aartiitti deebi'uudhaan aartistiin keenya qaalii aartist Hashim Ali sirba miidhagaa lakki lakkaa mata duree jedhuun Vision Entertainment irratti gadhiifameetiin hin jira. Hundi keessaniyyuu seentanii daawwachuudhaan walii sheer gochuudhaan ergaa isaa uummata bal'aa uummata Oromoo biraan akka geessan maqaa Isaam Showdhaan isin affeerreetti jirra. Taphni keenya aartistii keenya gameessaa fi akkasumas ammoo qabsaa'aa mirga namummaa aartist Hashim Ali waliin itti fufneetiin hin jirra. Ammas nu faana imala. Isaam Show. Mee mammaaksa afaan Oromoo miira keessan isinii ibsu mammaaksa takkamee nuuf jedha. Afaan harree funyaanii gadiin tokkoma. Jechi isaa uummanni nu gabroonfate waggaa 100 ka Yurooppin jirus ka Ameerikaa jirus ka baadiyaa warraa maqaa isin dha'u jirus tokkoma. Harree daalattii taatee gurraattii taatee bifti isii tokkoma. Harree ma funyaan isii adii. Afaan harree funyaanii gadiin tokkoma hoo jette. Warra nu gabroomsuuf yaalu kana ka ammallee Finfinneen teenna jedhee dhaatatu. Ka Finfinnee eessaa fiddannu jennee deebii gaafanne teennallee teessanillee jennuun ka 4 kiiloo of dhaatatu kana ammallee 4 kiiloo ka seensisu uummata ka jenne deebii kennineefi kanaafi afaan harree funyaanii gadiin tokkoma jechuun ka barates kan barantenis boolluma takkaa waraabamanii jechuudha. Akkuma harreen funyaan isii adii miire daalattii taatee bifa feete haa taatu akka jetti Oromoon afaan harree funyaanii gadiin tokkomaa. Baay'ee namatti tola. Gara maatii keessanitti haa dhufnuti maatii horattanii jirtan. Ijoollee meeqa qabdan? Ijoollee ani dura 2 qabaachaa ture. Faamiliin ijoollee immoo ati
Oromoon garii hin guddisaa garii kama ofii uumate faamilii nama baay'ee gara biyya alaa kana yaafne. Maatii ijoollee lama horattanii isin? Ijoollee lama horadhee mucaan gaafa Naayiroobiitti yoo ani ummata gargaaru isa qabadhee jedhu na jala amni ta'e amma tokkoma qabaa. Guddina aartii afaan Oromoo kaleessa yeroo isin aartii keessa jalqabdanii jirtanii fi amma jiru akkamitti ilaalu artiist Hashim? Amma kuni ardiif sami. Ka ati itti hojjettu mana laal sirbi Oromoon dhageeffachaa ture. Ka qabsoo Oromoo akkasii finiinsaa ture. Orgaanii tokkichatu ka Oromooti malee bakkeen itti waraabnu istiidiyoon ka Oromooti miti. Warri si distribuut godhu warri siiraanus Oromoo miti. Mana muuziqaa tokkicha jira ka Oromoo. Mana kiilolee jedhanii isaa cufanii innuu biyyaa baqate nama lixaati. Innuu biyyaa baqate geetuu jennaan. Ar'a kasii hojjetu nama kee ka hojjettu afaan kee meeshaan barbaachisa ta'e wanni hunda guuttattee ulaagaa hunda guuttattee yoo san daarektii sirba yoo jalqabde daarektii gubbaa jalqabde fitta amma teeknolojiin wanna hunda fooyyesse ijoolleen ammaa sirbuu miti just as a joke. Afaan kee dubbattu ka rakkoo kee itti himattu argite ka waan barbaadde gochuu dandeettu ka waan sodaanne ardiif sami. Kanaafuu guddinni aartii hagam jettanii yaadda? Amma guddinni aartii baay'ee guddatee jira. Guddatee jira waan tokko ijoolleen aadaa cabsanii waan hin taane fidanii moodarni goona jedhanii waa balleessan malee aartiin baay'ee guddatee jira. Aadaa tippikaalii sana yoo sirban akkasuma lafa kaa'u waan tokko laal amma Oromoon safuu eeggata. Sirba aadaa Oromoo sirba Oromoon qullaa sirbitu maal jechuudha? Sirba abbaa qaba aadaa qaba. Oromoon kun meeshaa isaa uffatee waraana isaa ulee isaa qabatee waan isaa godhatee sirba aadaa Oromoo fidatee asirra sirbuun kuni aadaa safuu Oromoo cabsu. Kanaafuu sirba ammayyaa ta'e malee sirba aadaa hojjechaa sirba aadaa hojjetaa waan asirra murtee waan tokko irratti godhuu jechuun ummatichi sitti dheekkamu. Eeggachuu qabu. Kanaafuu artistoota dhaloota ammaatiin jiran yoo moodarnii goona jedhan moodarni san qullaallee sirban akka barbaadanis sirban san isaantu beeka. Sirbicha aadaa yoo sirbitan akkuma inni jirutti tippikaal aadaa ummatichaa lafa kaa'uun barbaachisa. Wanti dhagaye maal inni artistoonni egaa reef naaf kaasaa turtanii Raayyaa Abbaa Mancaa dabalatee Eebbisaa Addunyaa Elfinesh Qannoo dabalatee artistoonni yeroo sanitti turtan tokkummaa qabdu humni keessan humna ajaa'ibaa akka ta'e akkasumas ammootu hojii nama tokko xumuruudhaaf artistoonni hunduu gumaacha isaanii akka taasisan akka wal eedan akka wal utubdan akka waliif gaachana taatan informationii ni dhageenya dhaloonni ammaa kun tokkummaan aartii keessatti yeroo san ture amma hin jira jedheetiin hin yaadu. Mee tokkummaan yeroo san jiruu fi amma jiru ija keessaniin akkamitti ilaalama? Ani amma akka achi ilaalutti yoo san nuti yoo namni rakkatus yoo Oromoon hattaan yoo namni tokko kaasetta gurguratee waa chaansii argate wal gargaaranii wal yaalu wal cinaa dhaabbachuu jiga walii bahu. Namu yoo san wayyaan imarratti dhagaa darbe. Sirbi yoo san yoo mana muuziqaa dhattee ati gaafattu waan qabsoo yoo Oromoon qabne sirraan bitan. Ka ammallee ijoolleen akkuma waltin isaa aartii Oromoo kunuunsisan yoo amma gariin sooramanillee waan kana ummata wal cinaa dhaabbachuun barbaachisa jedhee yaadaan argite namni waltin isuu wal gargaaruun barbaachisa. Garana dhuftanii sirboota lama nuuf gumaachitanii jirtanii yeroo dhiyootti immoo garas akka imaltanii informationii qaba. Ameerikaa keessatti artiist Hashim sirbaan alatti maal hojjeta? Ani Kanaadaa jiraadha. Kanaadaa, okay. Ani Kanaadaa jiraadha. Kanaadaa Toorontoo ogeessa karaa baaburaati. Ogeessa karaa baaburaati? Ogeessa karaa baaburaati. Waqaani jireenya kiyyallee faamilii namootallee ka ispoonserallee godhu ani hojii kana jaaladha halkanii guyyaa waggaa 12 muumeeqa karaa san kaampaanii saniif dalage ammallee yoo rabbi jedhe achumatti deebi'a. Waggoota dheeraa gara waggaata 25 gidduutti gara Itoophiyaa deddeebitanis gara waggoota 25 lakkoofsistaniitti jirtanii muuxannoon
Kaanadaa irraa biyyi keenya fudhachuu qabdu maali jettanii? Lakki amma sanii ardiif sabii walitti leeffin waan baay'ee waan argitu kana ati ibsulleef rakkisaadha. Teekinooloojiileen achi hin geenne sanii yeroo biraa walitti deebina malee ardiif sabii walitti hin dhufu. Konistirakshinii hojjetan kanallee hin arga, karaa baabulaallee hin arga. Waan baay'eetu jira. Dhiireen guddaa suni yeroo dheeraa fudha. Kanaafuu imala keessa jirra amma irraa adabaru. Irraa adabaru. Ka odoo fiiksillee gochuun illee hin danda'amu kuni take long time. Yeroo baay'ee ka amma aartii afaan Oromoo kana keessatti akka nuti dhaloota haaraa dhaloota isin booda dhufe dhaloota qubeeti aartii kana keessatti wanti ilaalle maal inni namoonni hedduun kennama aartii yoo qabaatan quuqama sagalee sabaaf ta'uu yoo barbaadan financially of building godhan artistoonni hedduun yeroo hedduu yoo rakkatan yoo dhukkubsatan balaan wayii isaanii yoo qunnamu ummatatti harka kennatu waan ta'eef aartii kana keessatti deeggarsi godhamuu qabu artistootaaf deeggarsi godhamuu qabu maali jettaniitiin hin yaaddan? Amma laali yoo san namoonni keenya yoo waa dhibaman yoo waa rakkatan olii gad deemanii nama kanaa waa kadhataa Oromoonuu magaalaa keessa nama muraasaatu jira namni waa qabu hin jiru ka waa qabullee yoo san abaa'oo jedhanii achii dhabamsiisanii nam ijoollee aartii kana namni Oromoon har'a humna qaba gooftaa galanni haa qabu humna waan godhu waan barbaadu gochuu danda'a. Aadaa isaa kana yoo hin eeggadha jedhe hawaasichummaan ijoollee kana ummata kana ispoonsorallee godhu akkuma naannootiin akkuma laqodaatiin ijoollee kana gargaaruu qaban afaan kana eeguu qaban aadaa kana eeguu qaban ijoollee kana sappoorti gochuu qaban kanumaan ka jedhu. Meegaa aartiin afaan addunyaati. Namni kamiyyuu afaan kamiiniyyuu silaa sirbe hiikaan isaa maal akka ta'e osoo hin beekinu miirri isaa nama international language dha aartiin kun singaa jireenya Kaanaadaa keessatti guddina aartii addunyaa bal'inaan laaltanii jirtan jedheetiin yaada hooliwudis booliwudis dabalate muuziqaan addunyaa sadarkaa ol aanaa irra gaheetiin jira kaffaltiin isaatis gara maallaqaatitti jijjiiramuun isaatis waa guddaadha. Biyya keenyatti garuu artistoonni hedduun hojii ni hojjetan malee sanirraa waa arkatanii financially aartii sanin of build hin godhan akka muuxannoo qabdanitti experience addunyaa laaltaniin artistoota ammaatiif cinaatti biizinasii akka godhatan aartii kana silaa ergaa naa dabarsuu dandeessan. Biyyoota gurguddate kana namni yeroo tokko sirba baasa isteejii argata isteejiin arreenjii hin godhamaa fi takkatti maan beekama ka biyya keenya rakkoodha amma namni weellistoota bebbeekamoo economy depend on the economy biyya tokkooti irratti hundaa'e yoon hawaasichi waan san sirraa fudhatee waan san si arreenjii godhee waltajjillee si qindeessee waan akkasii goote malee artistoota keenyaaf rakkisa ka biyya ormaa takkatti sirbi isaa magaalarra oolee jennaaniin isteejii garagaraa qopheessanii achirratti afeeranii akkasitti kaffalamaa fi ka biyya keenya xiqqoo hin ulfaataa akkuma ikonomii biyyaatti irra hundaa'eeti ka biyya alaatiif kana walitti fiduun ulfaataa. Mee artistiin baay'ee dinqisiifattan eenyuun isin artista isin dura jiran keessaa? Artistiin ani dinqisiifadhu artistii Adamaru. Adamaru. Baay'ees jaaladha yoo alaa dhufullee dubbisa nama kana seenaa isaatu hin himin malee namni haga Adam Haruun Oromoo bu'aa buuse hin jiru. Baay'een qaba lixa biiftuutirra namsa boobiini obbo hunda bira lubbuun jiraanne turruullee wal garra dhibamitti gorii najiin hadara. Meeshaa isaa akka jiru. Gaafa adda bilisummaa Oromoo biyya kana seenuu Adamaruun meeshaa guutuu qaba. Meeshaa isaa fudhatee eessa gala adda bilisummaa Oromootti fidee namni gammadaaf akka kennu. Meeshaa san in addition roobaa dhaabaa nama jedhamu Misraaq Iizii keessaa fuudhee Adam Haruun fidee Oromoof badhaasa kennu. Sirba Halloo Daawwee Kadir Sa'id Fandishee mul'ata. Sirba Adam Haruun michuu baay'ee qabaa ka jedhu kana hunda roobaa dhaabaatti hojjette. Dinnee didaa jettamu gadaa'utee jettamu sirbuma ati dhageeffattu kana hunda roobaa dhaabaa namni fuudhee
misraaq iizii keessaa fide Aadam Haruun kanaaf asi sirba isaallee jaaladha akka sirbullee sirbuma isaattu na godhan sirba isaa caqasaa ture namni hin dinqisiifadhu Aadam Haruun laal ani arbaa guguu waraana karaa dhummuqaa kana ture achitti dhufee michuu baay'een qaban gaafa inni durbaa odoo kilaasikaalii wanni garaagaraa ittiin tolfame achitti dhufee Aadam Haruun bosona hawwisoona dabalatummaa Oromoo yeroo kutaa Arsiitirra ejjattu ani gaaf sanachi jira ka fandisheen fa'allee yaadatan ka Dir Sa'id halloo daawwee rabbi si haraaramu Aadam Haruun fa'allee ni yaadatan namni beeksisaa gaaf san ture bakkalcha yaayyaa jennaan carraa carcarsuu teellee ni jira gaafa hawwisoona dabalatummaa Oromoo biyyee kutaa Arsiitirra ejjattu naannoo dhummuu go'atitti Aadam Haruun dinqisiifadha rabbi umrii isa haa dheeressu jedha kanuma. Amiin amiin. Mee Aadam Haruun ka yeroo keessanitti artistii ture artistii gameessa qabsaa'aadha. Sirboota hanga ammaatitti dhageeffatamanii hin quufamne hojjeteetiin hin jira. Dhaloota siin booda jiru keessaa immoo artistii dinqisiifatu. Ayyaanni walaa taruu dhaloota nu duuba jiru Hacaaluu. Ijoolleen kuwwanillee ka dinqisiif Hacaaluu namni madaaluun jiru gaaf tokko waan isaa geeraruun kiyyan oolu Hacaaluudha. Hacaaluu Hundeessaati. Hedduu galatoomaa waamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessaniif mee carraa xumuraa isinii haa kennuutiniin ergaan uummata Oromoodhaaf dabarsitan yoo jiraate carraa isinii kennitan. Ergaan isa dhumaa Oromoof furmaanni jiru tokkoomne ilmaan Oromoo bakka bayaalixa bakka hunda ka bosona keessa jirus ka mootummaatis Oromoo tokko goonee biyya tanaa nagaya yoo akka buufnu rabbi biyya teenya nagaa nu haa godhu rabbi wal nu haa dhageessisu rabbi afaan keenya tokko haa godhu jedha kanuma galatoomaa isinillee na afeeruu keessaniif ulfaadhaa isiniin jedha. Galatoomaa nuuf jiraadha artist Hashim waamicha keenya kabajuu keessaniif hedduu galatoomaa. Daawwattoota Isaam Show artistii keenya gameessaa fi qaalii artist Hashim Ali waliin turtii taasisne kana fakkaata. Irraa bohaartanii bashannantanii akka irraa barattan shakkii takkasii hin qabnu. Torbee dhufu keessummaa biraan hanga walitti deebinutti horaa bulaa of fulaa deebanaa sirba haarawaa lakkii lakkaa jedhu Vision Entertainment irratti seenaa daawwadhaa. Horaa bulaa. Isaam Show.